baanne nuti salfanne harka bummasa nundura dabre nu gammachiise galana hire galata qabna waaqayyoof galata qabna ወልዳን ገርጋር ሰዋቀዩ አዱኛ ፍንፍኔ መጋላ ሰበታ ፍሩይ ገንደ 04 keessatti argamtu televiziyoonii abiddaa fuuraa jedhuun karaa foddaa televiziyoonii mo'aa isin tajaajilaa akkuma jiru ammas dabalataan damee haaraa magaalaa buraayyuu maaramii naannoo mazzagaajaa gamoo fiqruu fuulduratti banuudhaan wangeela mootummaa waaqayyoo babal'isuu irratti argama dabalataan baniinsa damee waldaa kanaan wal qabatee guyyoota sadiif kan turu sadaasa 16 haga 18tti sagantaa fuuraa guddaa isiniif qopheesseera akkasumas sagantaa fayyinaa jimaata yeroo hundumaa kan itti ta'uu isaa gamanumaan isin beeksisna sagantaa kana irratti wangeelli mootummaa waaqayyoo ni lallabama faarfannaadhaan waaqayyoon ni waaqeffatama dhukkubsatootaaf ni kadhatama yeroo bilisa ba'u raajii dassaaleen baayyuu fi tajaajiltootni affeeraman biroon kan isin tajaajilan ta'a hundumti keessan affeeramtaniitu jiru kan hundura hichachabe kuno harra galata jenna galata jenna galata jenna